Sishaan maakii fuudhee ni kaan ayyantaa ni kaa jaartirratti akkana yoom yoo ibsishaan maakii fuudhee. Maal akkuma diiwwan warqaa jaalfatee dhaggeeffachuudhaaf ibsaa anni fuudhaa wal fuudhanii dhugaa wal jaalatanii deemu kuma diiwwan qopheessu ibsaa. Itoophiyaa moo yuuroo? Yuuroo. Dolara waan qalbii waan dhugaa wali seenni. Yuuroo 500 bar humni diddamama. Anni kuma diiwwan jeenna bu'aa duraa. Yuuroo 100 Oke, kuma shantama godhe waarda. Ni goda wallahi dhugaa wal jaalatan ijoolleen lamaan sun ni goda. Wallahi yoo inni fuudhee kuma shantama. Ni fuudhu maadhaati fuudhu jeesitti meenni ni fuudha. Akkaadhaan si'a hadaree maal rakkoo qaba. Maana akka gaddan fuudhu jeesitti Kuma meenni. shantama kasaadha bakka kuma shantama du'aayi gootee miskiina nyaachifata. Itti ragaa naataa ibsaa wallahi wabbillaa kanis biizinatti beekadhu ati. Tuwiin Kaaniin ragaa tokkoffaa malee. Ragaa tokkoffaan si ragaa lammaffaan jaalfatiidho. Inooti jarraa hidhamee ragaa qaban. Kuma shantama. Kanneen itti arrabsitti laa footoo ta'e gaddeebisee ragaa naataa. Akka. Immoo yoom fuudhin ishiin naakan. Tiifiin kan wallahi. Wal Wallahi, fuudhanii anis wallahi. ijoolleen wal jaalatti. Wallahi yoo inni fuudhee anaa kuma shantama si. Fidaamee miidiyaa kanarra. Naashii dumaara argeedhaa malee taasisuu hin jirtu. Viidiyoo sana irratti tapha kana naan arrabsine hundi keessan. Tapha kana viidiyoon akkas jeesan irratti naan arrabsine. Shamarran arsii heerumtee inuma ni hiikkattu. Cafaqaa oltus. Inuun sokkituu. Dhugumaree. Dhugum. Wallahi dhugaa jirtu. Tanaaf haadha faatee shamarran jettanii asitti. Ummata gowwaa uummanni kun shamarranii fi kan addan beekuusi. Haadha faatee shamarran jettanii asitti naayyoo. Nama guddaa haadha faatee akkasii nagana asin. Akkasii nagana haadha faatee gowwaa. Haadha faatee akkasii nagana akkamitti haadha faatee akkasii haadha faatee nama guddaa bara. Haadha faatee dulloomte janii dhiisanii isaa. Dulloomte janii dhiisan. Dhugaan isinitti himu wallahi. Shamarran arsii yoo fuute bultiin teessii qajeelte yoo atummaan badawa taate malee. Shamarran arsii abadan garaa qulla rafna ni rafti. Ni jiiffatte. Sigalee garuu takka itti seennee bultitti seennee deebinee ni ba'uun akka qallaalitti ilaaltu ishiin. Bultitti seenuu akka qallaalitti ilaalti malee keessaa ba'u akka qallaalitti ilaaltu wallaahi laziim an kana ragaan isin baa waa hedduun argine. Wallaahi tanaafin akkas jeen hoggaa shamarran mee hoggaa nama jaalatan ilaalime ijoollee arsii hoggaa nama jaalatte ilaalime faatee dhala shamarran arsiidhaa tana ilaalime. Tanaafin ammaan isin jaa taarargeetun ibra kisheessiti lammaffaa ibra kisheessitan. Ani shamarran arsii hedduun arge asirratti ijoollee shamarran arsiidha ta'a asirraa nuuntuu feemasnee sa'aa 24 leenca mammadoo kan akkatti halkanii guyyaa gabbu arsii ta'e heerumtee hiikkatu fidaamee miidhe. Balbala xiyyaarraa qabadhu ish. Akka safara mana kiyyaan geenne narraa seeradhu. Ishi mi annan waan biraas hin jedhu bara amma gasan ta'e gidduu keenya lamaan hin deemin inni tokkicha dhabaa godhee balbala xiyya kan geenne seeradhu narraa. Baqaadhisi aada tuularraa akkuma gooteen godhaa baqaadhisi. Ana malaalu hulaa irraa hin bannu jalaa hin dubbannu maqaa isaan kaafnu zim jalaa jennallee hojjette jalaa qollofamuudhaaf qophiidha. Dhugaa rabbii siin jedha. Lakkii duraayyuu si bira jira ofirraa seeradhaa yoo ka jettullee taate an qophiidha. Karaa kamiinuu an oopiniidha. Wanni na Baqaadhii akkuma jette goona rakkoon qabu. an karaa kamiinuyyuu qophiidhaani. Yoo narraa seeradhellee narraa seeradhu narraa dhoggee gabbaa manaa kan kee ta'e maal godha balbala tiyya. Fuudhee miti. Ulaan baneertu. Ati ulaan. Hulaatan bantati. Qoy ammaa iti. Hiradhu tapha itti bani.
وقال تخني سنجت isi darani meedalaan aeroo jirtan hudduu teessanii fi asirratti fi abiddi siistaniitiin dhaqqa qiyyatti jiruu bareeddoo jiraattan as ba'a mana keessanii waa hunda keessan agarsiisan. Yaanaas waliin arrabsu jirta wardaadha. Ati qoba keessaa ba'e turjii keessaa ba'e. Warri aeroo jirtan ummata beelaa ummata sa'aatii damee wardaan noolee baraan sa'aatii damee afur uffata biraandii fodheetiin jimaa biraandii qabee jechuun akka nama takka geema qabattee takka geema qabattee. ummata ilmaan abbaa shanii warra hayreefu ibsaan gisee guuta ka'us zannuun akkasumatti useeta manu dhageen dhiifne ati gisee namni dhaabbatu jee namarraa hin dhaabbatu. Wallaahi nusu kana boodanis. Warra. Yaa Rabbii xiyya akkam jechuudha. Nus obbo Taraati yaa nusa asiniin jee naan jettan nan Masoo faayiroo jirtu yoo mana bareedaan isinirra qaba yoo qabeenya isinirra runfadda isinirra zannata ani geemaan asin geenye geemaan hin jiraaddu si galee. Mana urjiin artee kutteen isaa. Nama tokko waliin nama hundan tuqanii dhiisu abbaa qabeenya maal fiddan abbaa qabeenya alhamdulillah rabbil ati usa walurraati. wallahi lazima abbaa qabeenya kan Abbaa qabeenyaati qabaannaan uleensa sannaa kan ta'e qabaannaan uummanni kun maali bakkatti ittiin hime ittiin waardanis wallahi tujjaara namni hedduu waardan nagaafata si maal dareeti akkatti mana bareedatiin si jimaan ishiin qabaatu maal Amma isin obbudhaadannoo namaa tujjaara Kasbee dhaadatu baatilleen eenyu si dhorkas baateen dhaadatu kasbeeti. Moo harka keessaa qabdatilleen sindiisanii. wallahi ibn rakkina abdootaan ibn rakkina jiru nama jireenya kan jiraatu obboleessa kee nama duuba teessanii fitnaa tana maata naan jikan abummaan feetame namu akka rabbitti kan itti jiraate bas khalaas ha afaan oromootiin naan jeyi Abonin dhagee afaan oromootiin naan jedha. boo assalaamu alaykum siin jedhan dhageessuusi Aboo gurra qabdu moo maal taate ibsa? qaalichana salaamtaan deebiftu na jala afaan oromootiin naan jeyi Afaan oromootiin naan jedha. ajaa'iba fiddee akka mardhamsa maal taate haya nagaa fi raamanni rabbi hamsaa sirraa haa jiraatu Akkana sirrallee haa jiraatu walumaan nurraa haa jiraatu. aamin 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 Aaminis afaan oromoo jedhe. aaminii gaa afaan oromootti hin jirtu kanas afaan oromootti jeenaan hin jedhan rabshaa keetiin tolu Ayyee kan jiran dhadhee isii bira kutin maaliif na dabalte? amma jummaan dhiyaate madawwara dhiyoon tana narraa fudhatte san dhiyoon tana gandaawwanniitiin dhaqee du'aayiidhaan nyaadhatte san madawwara san eessa keesse boru jummaadha. Mudawwara bari biddarraan kaa shitee qofan qabdu ni shitame bari. Ni gubatee mi yaabbalee isa kiyya. Madawwaran baana boo. Uffata aadaa arabaa moo? Fadhu uffata aadaa arabaa haa ta'u waan fadhaa ta'u nan galchu nama simbaana dhiyoon tana duba du'aayii gandi haajii du'aayii godhatanii haajirraa dhufanii jetteen narraa fuute madawwara eessa keessan jee bara. Aboonni gubateen siin jee gurraan qabdu ni gubate. Maali wanni gaa'ona barsiisa seete moo wanni ati madawwara kiyya gubduuf? Aboo gubee shide waadame daara yoo haa wayi ajaa'iba nama dhufee. Indeen achenna. Siifin kafala. Siifin kafala maal naa kafalta kadhiyoon tana maallaqa jimaatuu ofirraan kafalleeti.